Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtantti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eegamtanii yoo na eegdanii isiniin jedha. Egaa ka warri chaayinaa laayyaan to'asallaatti faaraa taatan garatan sabskraayibii godhummaatii keenya taachuun gaman maanaffirraa kooti. Warroonni nafaana turtii gootan immoo hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha har'a gaafilee baay'ee babbareedduu taate fi akkasuma immoo mana kiyya keessatti wanta haarawaa egaa ka yeroo darbe viidiyoo isin hojjedheen ture yeroo wayii nan boqadhaa yeroo wayii immoo waayii tokko irraan godhadhaa yeroo hoon nan boqadha jedhu rafiisaa miti waa godhachuu gubbaarratti jedhee yeroo darbe dubbadheen jira ijoollee baay'een jaalattaniirtan viidiyoo sababiin isaa nuti of fakkaannee jiraanna humni keenya baajanni keenya baay'ee miti kanaafuyyuu warroota daldala gurguddaa daldaluu morkuu hin qabnu jedhee jirti viidiyoo hojjedheen ture isa saniif immoo akkasuma waa'ee manneenitiin ijoolleen baay'een gaafii adda addaa na gaafachaa jirtanii isan viidiyoo kana baay'ee isin fayyada hunda keessanuu warri immoo ofii keessanitti fayyadamne soggaa raattan warroota biraan sheer godhaa gaa laayikis gochuun dagatina yaada soggaa qabatan amma saanduqa komentii jalatti na barreessa bilbili kiyyaallee asumarratti argattu isiniin jechuun jaaladha egaa ka amma meeshaalee yeroo darbe waa'ee televiziyooniin dubbadhee ture televiziyoonii galchee jira jibbaasis galchee jira isa sanii waa'ee jibbaasitirraa waan dubbadhuun qaba ijoollee nama fakkeenyaaf onlaayinii irraa iskiriishuut gootanii jibbaasii dhedheeraa haga kana fakkeenyaaf amma kana kan suuraa tan cinaatti hojjisiise teebilii meetirii tokkooti irratti gamanaanis suuraa hababaawwan adda addaati jedhee hojjisiise kana kan ga'utuyyuu jira jechuudha isa san kanatti argitanii jirtan mana warra araboota baay'eetti jira jechuudha kan inni kuni namoonni baay'een ni beektan jibbaasii akkasiisan isa san diizaayinii mana keenyaa wajjiniin deemuuf amma fakkeenyaaf gaafa teebilii kana as gootu okay bakki ati dhaabdu inuma hin jirre fakkeenyaaf teebilii kanarratti kan hojjetame isin fayyadedheetan teebilii kanarratti kan hojjetame meetirii tokko isaa sanirraa kutamee irratti hojjetame malee meetirii tokko irraa akkana dhufeetii miti teebilii kanarratti kan hojjetame jechuudha. Xarabbeezaa tokko meetirii tokko ol hojjisiistanii bakki taa'uyyuu manni isaanii saaloonni isaanii hurufaadha akka keenyaa miti. Beeka ijaarsi mana isaaniitillee akka keenyaa miti. Keenyaan ijaarsa manuma elliidhaa jechuudha hurufaa miti. Warrumti ijaarrattanis hin beektu immoo keessumminattis mana namaallee dhaqxanii waggaa beektan ta'e jechuudha. Soofan taa'ee firiijiin taa'ee tiivistaandiin taa'ee akkuma keenyaa kana ta'a jechuudha deemee manni biyya keenyaa akkuma fe'eyyuu hoo ta'e saaloonni hurufaan jiru. Darbee fakkeenyaaf amma lafa caraqaatitti namni bal'isee ijaaruu hin danda'a. Garuu gaafa seera qabeessa gaafa ijaartu akkasiin ta'u diviidii fakkeenyaaf jibbaasii fakkeenyaaf amma ani abbaa sadiitiin bitee azalan galche bootaa kiyya qoxxobaddee jira asitti isinitti mul'ata jedheetan galche tokko bakka kana taa'ee jira akka argaa jirtan tokko immoo karaa siinan xarzii sanirra galchee jira tokko immoo isuma biran galchee jira jechuudha iddoo kana bootaa kiyya naa qoxxobeetoo jira amma san odoo ta'e achiin biiffeen qabaa asiin bootumaayyuu hin qabu akka argaa jirtan kana jechuudha. Ma binnee wajjin rakkachuurraa akka biyya keenyatti hoggaa kan hin bareeda baay'ee argaa jirtanii baay'ee bareeda kan kana caalus immoo dheerina hojjaasaa kana caalu oleertus bituu ni dandeessu garuu isa qomatii kanaan ga'u kuni jala batteedha. Biyaansi bal'inni isaa haga kana gaha jalasaa sahaanii qaba jalli isaa jechuudha bootaa furata gaafa san immoo binnee ganaa ol hirkisnee teechifnee as oofnee ufodoon bituu baadhee wayyoo qarshii koo jechuurraa akka mana keenyatti wal fakkaatu yoo bitanne baay'ee tokko gaariidha jedheetan akka gorsaatitti isinitti maatu jira jechuudha. Ijoolleen na gaafachaa jirtan ijoolleen iskiriishuut gootanii na ergitanii kana nuuf gaafadhu jettanii ni jirtan waan ta'eef jechuudha. Ani rakkoon qabu nan gaafadha nu bitis jettan nan bita annan ergama waan ta'eef jechuudha. Garuu isin anaadha garaagarummaa tokko hin qabnu ati jechuun anaadha waan sirraa beef na dhukkubuun dhiisu sababiin isaa gaafa namni tokko jireenyi isaa mijatee jiraate hin boqattanii annan boqadda gaafa mooyyuu namni tokko ceebbee akkana ta'e jireenyi koo jedhe manuma kiyya buutee jiru kanatti natti hir'uu ta'e natti mul'ata ana ayyaantu asallaate jechuudha eenyumaa fakkaadheeti miti uumama naaf kenne kanaaf yeroo baay'ee woo meeshaa tokko na gaafattanii fakkeenya wajjin qabadhee tolufa osoo kana gootanii hoo darbitanii immoo nuuf godhi lakkii barbaanneeti manni kiyya bal'aa dhoottan wali kaamsaa 24 ani isin faanaan jiraan na gaafachuu hin dandeessanii isinii bituus nan danda'a jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkuma isiniin jedhanii
yeroo tokkichaa miti meetiraala kiyya kanaan guutuu akkuma isin jedhe yeroo wayinan fidaa xiqqoo ishiinaan boqadda jedhu kaa irra deebilee natti hin ta'in rafoo osoo hin taane nan hojjedha. Amma argadden immoo nan hojjennan waan mana koo hir'oota itti nan bitadha jechuudha. Kanaafan gaafa galtan isin rakkisaa yeroo sadiitti fudhataa kanaan dura mana kiyya keessummaan baay'ee dhufee maatiin kiyya dhufee jira namoonni baay'ee hiriyaa tokko kan ta'an dhufanii jiru meeshaan kun odoo mana kana keessa jiraatin namni baay'een dhufee galetu jira jechuudha. Ani kanan gale biyya Arabaati. Wuy biyya Arabaatii galtee akkana wuy maaliif akkanan godhi achi teessee maa akkanan godhin jechuun hin oolu. Anis dhaga'uu gabaadhu gurra abbaatti boodadha. Hoon kana jedhu namaafan jiraadha fi miti. Gaafa namni sitti dhufe bakka akkanatti yeroo sanitti amma fakkeenyaaf laastikiitu mana kiyya keessa jira. Laastikii akka teechisan laastikii teechoo warra argitan asitti immoo jibbaan afee akkanatti jira jechuudha. Yeroo san waggaa keessummaan si fakkaatu hiriyoonni kee baay'ee hiriyoonni kiyya hundi isaaniitu mana warroota qabanidha. Warroonni daraan dura wajjin baradhee wajjin ture jechuudha. Kanaafuu isaan laaltee si dhukkuba namaadha waan taateef jechuudha. Kanarratti immoo nuti isaan biyya jirurra deemnee hojjennee xiqqaatullee xiqqoo irra qarshii lakkoofnee argine haala immoo hin taane waggaa jiraattu immoo sitti ni dhaga'amu. Kanarraa kan ka'eefanii yeruma oduma hojjettanuu hanga ta'e akkaawuntii keessa irratti darbachaa haga ta'e immoo obbirattis waan ta'amu hin beekamu darbachaa waan bitachuu qabdan mana keessan keessatti bitadhaa. Namni sirriitti dhufe saalfattanii hiriyaa qabdu, maatii qabdu, fira qabdu, lammii qabdu. Namni ollaa keetu si baruuf sitti dhufa. Gaafa san immoo itti saalfattoon kana jedhuun ofitti saalfatteetiin yeruma sanu mana koo keessa teechoon laastikii osuma jiru iyyuu itti gammadeen jiraadha. Baay'ee haaluma kam keessattuu jechuudha. Waan nan qabu sanatti gammachuu tan jiraadha. Guyyaa gaafa tokko an uffanni illee narratti ciccitee argee jira. An ayyaan ta'uu sallaa maatii malee guddadhe waan ta'eef isinitti miira maatii jechuudha. Namni maatii hin qabne maal rakkoo maalitti isa mudata uffataan ta'ee sammuudhaan ta'ee eegumsaan ta'ee wanta baay'ee waan itti hir'atu waan beektanii fi isinitti namni maatii malee guddate maal takkasatti hir'atu jechuudha. Yeruma sanuu uffanni koonarratti ciccitee caammaa malee hoggaan deemuyyuu gammachuun qabaan. Keessattuu abdii ani hagan har'a gahu chaalenjiin jireenya kootitti hin buune hin jiru. Dhugaan isin hin jiraatu guyyaa gaafa tokko abdiin fuune. Abdii kuteen beeku fuuldura hoo wanti duubatti na harkisullee hoggaa jiraate fuuldura tan deemu. Waan anuu nan ajaa'ibsiifadha ammarra dhaabbadhee wanta itti gale san yaaduu osoo hin taane ani akkamittan kana keessaa ba'a jedhee tan yaadan achi tattaafadha. Waaqayyo haa galatoomu guyyaa kana argee jira. Kuni galata waaqayyooti. Jabina koo qofallee osoo hin ta'in jechuudha. Namoonni baay'een argee warroonni abdii fuudhan gaafa abbaa miti haadhaa miti bakka tokko gaafa dhabanii miti namni tokko keessaa jalaa hir'ate namoota abdii fuudhanii wanta baay'eetti kufanis baay'een beeka waan ta'eef jechuudha. Gargaarsa waaqatiin har'a eegee jira. Borus nan jiraadha. Abdiin qaba. Isiniin jechuun jaaladha. Kanaafanii nama abdii fuune waan ta'eef nama waan xiqqaattillee gammadu waan ta'eef ji'oota 8 haga 9 ta'a. 8 moo 9 ergan galchee dhiyoodha kanniin. An laastikii sanirraan taa'aa ture, ittuman gammadaa ture, jibbaan afadheetu taa'aa, yoggaan taa'u, saaloonitti buna yoggaan namni dhuguu, kun laastikiirra kun jibbaarra taa'aa, sanittuu gammadaan ture, har'a immoo guyyaa kana argee jira. Kanaafanii abdiisi fuudhina waan qabdanittis gammadaa, waan godhachuu qabdanis immoo yeroodhaan godhadhaa jedhee kanan isin gorsu kanaafidhaan isin jechuu jaaladdaa. Egaa ammas immoo waan hir'ate mana koo keessatti waan kana jedhuan maalan jedhee akkasin ibsu jabina kootii miti kana isin ibsaa jiru baay'ee jechuudha. Jabina waaqayyootidha. Namni kamuu rabbiin hoo hin gargaaramin uumaa isaatiin hoo hin gargaaramin uumamaa waa'ee hin baasu. Ani jabina koo qofa osoo hin ta'in gargaarsa waaqayyooti. Gargaarsa waaqayyooti irra caalaa waaqayyo. Lammata immoo lammii kootiidha kanan galateeffatu. Dhugaa dubbachuuf bakka deemutti waaqayyo nama naaf kaasa. Bakka kufee bakka amma maalan ta'a badee jirutti waaqayyo nama ta'e wayii naa teechisa bakka. Kanarraa kan ka'ee baradhesi namoonni baay'een hiriyoota baay'ee arge sababbii maatiitiin odoon baratiin qubee odoo adda baafatiin kanafan waaqayyo gaafa nama naa kaasu baradhee bakka namni ga'ullee ga'e baradheetillee barumsaanillee taana baay'een deeme. Dhugaan isin jedha jechuudha. Anuun ajaa'iba. Haala maalii keessa dhaabbadde akkam baradde anaaf rabbi beeka jechuudha. Kanaafuyyuu gadoo sammaani nan baa jira. Dhala kooti nan baa. Dhala koo barsiisuudhaan, dhala koo seeraan guddisuudhaan.
namoota kaaniifis immoo aga danda'ame anamma irra caalaa ala kootii ol amma naannoo kiyyeen jiran warri ijoolleen odoo barumsa haati waan ittiin daftara bittuu dhabdee abbaa malee guddisteetu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha hagan danda'u daftar irsaasii waan akkasii san deeggaruutti ka'e maaliif kiyya kalee san tura dhukkuba waan ta'eef iyyuu jechuudha. Dhala koo bichaa gammachiisuu osoo hin ta'in kan ana fakkaatan kaleessa koo irra dhaabbadhee kanarra akka koo kaleessaa san nama gargaarsa barbaadu san haga rabbiin na danda'e kana hoon jedhu qabaadhee osoo hin ta'in hir'ina kootirraa jechuudha. Kanaadhaa isiniin jedha hunduma caalaa waaqa keessa sodaadhaa waan qabdanitti gammadaa waaqa keessa sodaattanii nama kamiyyuu akka mataa keessanitti gaafa ilaaltan waaqayyos nama gargaara isiniin jechuun jaaladhaa gargaarsa waaqayyooti guyyaa kana eegee boruu kiyya sisatu beeka waan kana jedhu dhugaan isiniin jedha waan biraa keessa seenaachuuf har'a koo irra dhaabbadhee kaleessa koo haasa'u wannan har'a odoon akkuma kaleessa boqoo buuse ta'e kaleessa koo har'a haasa'u wannan jijjiirama argeefan waan jijjiirameefan odoon itti salphatiin kaleessa koo haasa'u kaleessa keessan haasa'uuf har'a tattaafadhaa har'a nama ta'a. Har'a rakkina fakkeenyaaf madaamin teessan hamtuu ta'uu dandeessi, ijoolleen isaanii hamtuu ta'uu dandeessi, wanti baay'ee mataa keessan isin miidhuu danda'a. Yoo har'a jabaattan har'arra dhaabbattanii boruu keessan haasoftan. Kanaafuu guyyaan qabdan har'a jabaadhaa, mudhii keessan hidhadhaa, hojjedhaa. Yoo hojjettan rakkoo kam keessa iyyuu hin damdamattu. Hoon kana dhummu fayyaa keessan eeggachaa yoo hojjettan inni isiniin jedha. Egaa ka har'a waa'ee meeshaatiin wal qabatee tanan kanan laayivii kiyya keessallee seeneen isiniin jechuu jaaladhaa. Kanan turtii siffaana godhan ayyaantu asallaatii bakka jirtanitti nagaan haa ta'a. Egaa kana caalas immoo ganaan waa'ee jireenya koo kaleessatti irra dhaabbadhe waan baay'ee wanni isin barsiisu baay'ee inni jira jechuudha. Dhugaan isiniin jedha kunis jira jettanii akka jabaatan kunis jira jettanii namoota isin bira jiru haga dandeessan bilchaatarraa jalqabdanii irsaasii tokko dhaloota birallee dhaabbachuudhaaf wantoota baay'eedhaan isiniin jechuu jaaladhaa. Bye bye.